Okay, mata dureen laaluu deemnu lower respiratory system disorderidha. Koorsii medical surgicaliidhaa keessa rakkoolee dhukkuboota sirna hargansuu gaxaanan huban san tokko tokko laaluu deemna. Lower respiratory system disorderiin condition affecting lower respiratory tracts haalonni sirna hargansuu gaxaanan kana hubanii reenjiinsaa from acute problem to long term chronic isa yeroo gabaabaa irraa eegalee hanga yeroo dheeraatti mudachuu danda'a. Many of these disorder are seriousdha. Irra hedduu isaanii baay'ee ciccimaadha. Life threatening dha. Namallee ajjeesuu danda'a. Dhukkuboonni sirna hargansuu gaxaanan huban kun. Jalqaba irratti acute bronchitis ilaalla. Acute bronchitis jechuun kulkuluu bronchiidha jechuudha. Inflammation of mucous membrane kulkula membrane lallaafaan that line major bronchi and their branches kan bronchi guddoodhaaf akkasumas dameelee isiidhaa san keessa jiru yooniif kulkule acute bronchitis kun. The inflammatory processes involve trachea. Kulkulli kun bronchi qofatti hin dhaabbatu gara trachea kanallee ol deema. It is referred to as yeroo san maal jaaniin maqaan isaa jijjiirameeti traacheo bronchitis jaaniin. Kulkuluu traakeadhaatii fi bronchiidha. Typically yooniif gosa isaatiin addaan qoonne acute bronchitisiin sababa dhukkuboota sirna hargansuu ol hanan hubaniin dhufa. Begin as upper respiratory infection. Dura dhukkuba sirna hargansuu ol hananiitu namticha kana qabee san booda kulkulli gad deema. Inflammatory processes extend to tracheobronchial tree. Keessa wal ga'a kulkulli. Causein isa kanaa maali? Ka'umsi isaa inni jalqabaa infectious agentiin most commonly virusidha. Vaayirasiilee keessaa warreen akka influenza vaayirasii, rhino vaayirasii, adenovirus warreen akkanaa kun hedduminaan acute bronchitis ka fidu isa kana. Bacterial infectioniin ammoo hedduminaan hin jiru less commonidha. Dabree dhufu. Yoo bakteeriyaan dhaan ka dhufu taate streptococcus pneumoniaadhaa fida. Streptococcus pneumoniaan bakteeriyaa pneumoniaa nama fidu san keessaa isa tokko. Causein lammaffaa environmental factoridha. Haala naannawaati. Smoking or exposure to tobacco smoke. Sigaaraa aarsuudhaa fi aaraaf saaxilamu. Aara sanii. Air pollutionidha. Kan biraa faalama qilleensaati. Akkasumas waan qaama kana karaa qilleensaa kana si belbelcha. Fakkeenyaaf dhukkee fa'aa keemikaala fa'aa wantoota saniif yoo irra deddeebiin saaxilamaa oolte. Causein isaa kan biraa jardiidha. Gastroesophageal reflux disease. Nama asidiin garaachaa kun gar malee ol deddeebi'aa oolu. Asidiin garaachaa kuni karaa kokkeedhaa kan ol deddeebi'aa oolu carraa isa kanaan qabamuudhaan qaba. Pathophysiology isaa akkami? Haalli dhukkuba kanaa akkamii yoo jenne inflammation of bronchialis lead to increased mucus secretion. Bronchiin kun keessi isaa kulkuluun dhangala'aa hedduu kan maddisiisu godha. Kana booda dhangala'aan kun yeroo achi keessatti hedduminaan madde karaa qilleensaa kana ni dhiphisa. Narrowing of airway dhufa. Ciliary function is impaired. Ciliary function jechuun waan mukosaa kana baasaati. Qufa namaan je'e. Isa kanaatu dalagaa dhiisa. Affecting mucus clearance. Mukasiin keessaa akkam baane ta'a. Mukasiin yeroo keessatti hafte secondary infectioniin achirraan dhufa. Bakka mukasiin walitti qabamte kanatti bakteeriyaan wal hora. Dhukkubni lammaffaan achirraa dhufa. Sign and symptoms namni tokko acute bronchitis qaba jechuuf mallattoon inni qabu. Jalqaba irratti initially feverii qaba. Laydaa. Malaayisii qaba. Qaamni guutuun ni dadhaba. Hedeekii qaba. Mataan isaa ni dhukkub.
qufaa qabammaas qufaan isaa haa akkami diraayiidha. Goggogaadha irriteetingiidha amma quqqufaasisa. Nan productiveidha. Natti hin cinnaawa hajaan san. Qufaa goggogaa aakii hin qabne qufaa namtichi. Shortness of breathingidha qaba. Hafuuritti jijjita. The patient may report this. Amma namoonni rakkoo tana qaban maal sitti himan yeroo si bira dhufan. External soreness-idha qaban. Asiin qoma tana jalaatu qoma tana nama daa'ee jaan. Sababa maalirraa? From coughing. Sababa qufaa kanarraa qomaan nama daawee jaan. Wheezing may be heard on chest auscultation. Yeroo qoma isaa kana dhaggeeffatte meeshaadhaan sagalee xiid jettu dhageessata akka nama asmii qabu. Later duraan qufaan goggogaa ture boodarra cough is produced mucopurulent isputa. Aakii mukasiidhaa fi eelaa of keessaa qabdu san tufa. Which may be blood streak illee ta'uu danda'a. Dhiiga illee qabdu ta'uu danda'a. Diagnosisiin nama kanaaf godhamu inni jalqabaa sputum sampleidha. Aakii inni tufu san walitti qabnee maayikiraaskoopiidhaan laalu. Laaboraatoorii keessatti kaalchar goonee guddifnee bakteeriyaa achi keessa jiru wal horsiifnee bakteeriyaa kana adda baasu. To rule out bacterial infection. Inni lammaffaa chest filmidha. Chest filmiin X-ray jechuudha raajii. Also may be done to detect additional pathology. Dhukkuba biraa ka dabalata akka pneumonia fa'a adda baasuuf itti fayyadamu raajii. Diagnosis malli sadaffaadha history and physical examination. Seenaa isaa bakka inni dalagu fa'aa gaafan. Physical examination qaama isaa kana laalla. Clinical evaluation based on history. Mirkaneeffannaan nuti dhukkuba kana jennee mirkaneessinu seenaa isaatii fi physical examination. Physical examination keessa auscultation isa tokko meeshaan dhageeffachuu. Auscultation irratti maal agarra? Wheezing sagalee xiid jettu yookaan immoo ronkii. Ronkii jechuun sagalee wheezing irra xiqqoo guddaati. Akka himiinsa fardaa fakkaatti. Sagalee akkasiiti yeroo inni hafuura baafatu dhageenya. Differential diagnosis dhukkuboonni mallattoo tanaa wal fakkaattu qaban tan nuti keessaa kopha baafachuu qabnu chronic bronchitis fa'a. Chronic bronchitisiinis yeroo isiin tun itti hammaatte mallattoo tana fakkaattu qabdi. Ni biraa pneumonia. Warri pneumonia qabus mallattoo kana qaban. Asmii yeroo itti hammaattees. COPD namni qabus chronic obstructive pulmonary disease. Dhukkuboota qilleensi gara sombaa akka hin galle dhorku. Laangi kaansarii namni qabus. Dhukkuboota hanga kan akkam ta'in mirkaneeffachuu qabna. Differential diagnosis. Complication namni tokko acute bronchitis qabamee yoo wallaanamuu baate development of pneumonia. Pneumonia qaba gubbaarra. Inni biraa chronic coughidha. Qufaa kanaa turraa dhaabbachuu dida. Bronchial hyperreactivity. Qufa ija araadatti ta'a. Ni bara. Respiratory failure qaba. Yoo itti hammaatte hafuurumaa'uu baafachuu dadhaba. Hafuura dhaba isii barkeesii. Medical managementiin furmaanni nama kanaa godhamu acute bronchitis self-limiting irra baay'ee ofumaa fayyiti. Which most patients recover within few weeks with appropriate management. Yeroo dawaa sirrii kennineef torbaan muraasa keessa fayyuu danda'a. Antibiotic usually aren't helpful. Gargaaruu dhabuullee danda'a. Antibiotikiin kun maaliif sababni? Irra caalatti vaayirasiidhaan waan dhufuuf antibiotikiin bu'aan qabu. Only if bacterial infection is confirmed. Yoo dhukkubni baakteeriyaadhaan mirkanaa'e qofa antibiotikiin wallaanuu danda'a. The suggested treatment are wal'aansi gorfamu kabiraa ka dabalataa supportive care. Tajaajila dabalataati. Nama kanaan maal godhi jennaan restii boqonnaa godhi jennaani hydration bishaan sirrii dhugi jennaani humidified air qilleensa stimulation san ajajna. Medical management medication nuti kenninuuf
namtichi qufaa qaba jedhu yoo barbaachisaa ta'e kaaf sapranti dawaalee qufaa sanirraa dhaaba yoo barbaachise. For wheezingidhaaf xiixii saniif bronchodilator warreen akka salbutamolii bronkaayii sun akka bal'attuuf. If bacterial infection is confirmed antibiotic kennina. Yoo bakteeriyaa ta'uun mirkanaa'e antibiotic kenninaaf. In severe case anti-inflammatory medication kenninaaf. Yoo itti cime dawaalee qulqullaa warreen akka corticosteroid jaaniin kana fa'aa kenninaaf. Narsiin maal gooti? Narsiin manaajimentiin inni jalqabaa namticha kana hordofu. Monitor respiratory status haala hargansuusaa. Maal hordofti? Breathe sound siin ilaalti. Sagalee stethoscopeidhaan. Oxygen saturationidhaan ilaalti. Oxygen saturation qubarraa quba keeyseeti oximetrii san pulse oximetrii fayyadamtee. Educate on medication adherence. Dawaa kana waliif fufaan fudhachuu qabu. Adherence jechuun osoo karatti hin murre guutuu isaa fayyadamu. Inni symptom management irratti ni barsiifti. Wanni patientii kana gorsitu kabiraa hydration and rest. Dhangala'aa sirri fudhadhu boqonnaa godhi jettaan. Kabiraa mukasii keessa jirtu san xaafii san akka inni firraa baasuuf akka inni itti qufa ullee ni barsiifta. Akkamitti qufa jettaanii deep breathing and cough. Teach proper cough technique to aid mucus clearance. Mukasiin sun akka keessaa sirri bahuuf qufa jettaanii sirritti. Provide guidance on smoking cessation and avoiding irritant. Sigaraa aarsuu dhiisii jettaanii akkasumas bakka aarri jiru nooliin jettaanii ejersan aarfatiin jettaanii bakka qalama afuufan keessa nooliin jettaanii akka dhukkee waan qufaatti kaasa irraa fagaadhu jettaan. Inni biraa supportive careidha. Mallattoo san irraa relief godhuudhaaf warmi filuudii dhangala'aa oowwaa waan oowwituu dhugi jettaan. Asharafaa dhugi jettaan. Waan oowwituu akkasumas humidifier waan hurka wayii yeroo hojjaa fa'aa gijatan aararraa buusan humidifier jedhama.